isin affeerraan bosona dheeressaati. Obbo Jawaar affeerraa keenya kabajanii nu argamuu keessaniif guddaa galatoomaa. Egaa gaafiif deebiin kun miidiyaa biyya keessaatiif isa jalqabaatis natti fakkaata. Waan yeroo keessan nu hirtanii affeerraa keenya kabajanii argamtaniif jalqaba ulfina argadhaan jedha. Bosonaa fi gareen OBS galatoomaa hojii hedduudha hojjechaa turtanii. Ukkaanfama keessaa baatanii sadarkaa ammarra geessanii fi hojii amma hojjetaa jirtaniif hedduun isin dinqisiifadha. Baga kana waliin geenyeen jedha. Hayyee Obbo Jawaar galatoomaa jecha keessumaa tokkummaan Oromoo yeroo ammaa kana argame waggoota dhiyoo as tokkummaan argame kun hedduu namoota hedduu biratti baay'ee jaalatameera jechuudha. Tokkummaa uummata keenya amma argame kana gara fuulduraatti jechuudha. Tokkummaan kun ititee akka gara fuulduraatti deemuuf maaltu ta'uu qaba jettu? Dhugaadha tokkummaan uummata tokkoof barbaachisaadha. Waan barbaadan argachuudhaa fi diinarraa alanii argamuudhaaf tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaan kun garuu bu'uura qabaachuu qaba. Tokkummaan kun eenyummaa saba sanii irratti hundaa'uu qaba. Tokkummaan kun dantaa saba sanii gara fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti, naashinaal intarest gara fuulduraa tarkaanfachiisuu irratti fuulleffachuudha qaba. Tokkummaan kun hojii irratti fuulleffachuu danda'uudha qaba. Kanaaf sadarkaa bilchinni isa boorummaa uummata keenya amma irra gaheetti, sadarkaa hubannaan uummata keenya irra gaheetti akka Oromoo tokko ta'uu qofa osoo hin taane dantaa Oromoof Oromummaa fi Oromiyaa irratti tokko ta'uu danda'uudha qaba. Dantaa kana immoo hojiitti hiikuu irratti tokko ta'uu danda'uudha qaba. Unity of purpose kan jennu jechuudha. Kanaaf dhugaadha tokkummaan barbaachisaadha. Tokkummaan sun garuu tokkummaa afaanii qofa osoo hin ta'in tokkummaa onnee, tokkummaa harkaa, tokkummaa miilaa, tokkummaa miiraa ta'uu danda'uudha qaba bosona. Daawwattoota keenya televezyiinii OBS kan daawwataatii jirtanii keessummaan keenya har'a ammoo Obbo Jawaar Mahammad xiinxalaa siyaasaaf daayirektarii OMN. Egaa gaaffiif deebii keenya itti fufna. Obbo Jawaar keessumaa tokkummaa amma uummanni keenya argate kana cinaatti jechuudha. Dhimmoonni garaagaraa ni jiru. Dhimmoonni kun dhimma siyaasaati. Namnu siyaasa waan jaalatus ni qaba, waan mormus ni qaba jechuudha. Siyaasa keessatti deeggaruunis mormuunis uma jirti. Egaa waan deeggaranii fi waan morman sun garaagarummaa siyaasaati. San caalatti jechuudha sanarra darbanii eenyummaa yookaan bu'uura isa ganamaatiif akkaataa kamiin wal ta'uu irratti yookaan immoo wal qabatanii gara fuulduraa deemuu irratti hojjechuun barbaachisa jettu. Egaa biyya kana keessatti Oromoo fi Oromiyaa fi Oromummaa dubbachaa siyaasaan alan baya jechuu hin dandeessu. Atuu siyaasaan alan baya yoo kan jettu taate Ormi dhiibee itti si galcha. Aadaa keenya irratti eenyummaa keenya irratti tokko ta'uu danda'uudha qabna. Injifannoolee hanga ammaa argamsiifne. Injifannoo siyaasaa taatu kan diinagdeessaa taatu kan aadaas taatu hanga ammaa argamne tiisuu irratti akkasumas gara fuulduraa keessoo keenyatti nagaa argannee ollaa keenya wajjin nagaa argannee deemuu irratti tokko ta'uun barbaachisaadha. Tokko hoggaa jennu dhaaba tokko jalatti yookiin immoo garee tokko jalatti tokko haa taanu kan jedhu osoo hin taane walii keenya jidduutti hafuura qulqulluu, hafuura nagayaa, hafuura jaalalaatii fi hafuura wal kabajuu uumuun barbaachisaadha. Keessattuu immoo Oromoo biratti wal xiqqeessuu dhabuun Oromoo biratti keessattuu waan waloota irratti waliin dhaabbachuun tokkummaa kana cimsuudhaaf faayidaa qaba. Egaa Obbo Jawaar akkuma kaastanii qabsoon keessumaa erga dhiheenya asillee taasifame bu'aa bahii hedduu keessa kan darbe. Egaa qabsoon kun waggoota dheeraa baroota dheeraa uummata kanarrallee turu jechuudha. Amma qabsoon kun kanarra geesseetti. Qabsoo amma kanarra geesse kana gara fuulduraa saba kana qabsoo akkamiitu eeggata waan inni amma argate kanaaf jechuudha. Fuulduraaf immoo qabsoon isaa gara fuulduraa maali jettu? Egaa wanni dura akkuma reefu jeetti injifannoolee hanga ammaa argaman goggoodda 50-60 dabre kana keessatti injifannoolee argaman akka duuba ishii gaanne eegsisuudha barbaachisa. Akka luuzin goone eegsisuudha barbaachisa. Itti aansee gara fuuldura immoo saffisaan deemuu danda'uudha qabna. Sadarkaan amma irra jiru kun sadarkaa haalaan yaaddeessaadha. Sadarkaa dogongorri guddaan itti hojjetamuudha. Amma dura yeroo adda addaatti akkuma dubbadhetti qabsoon akka fiigicha maaraatoonitti yoo kan fudhatamu taate yeroo ammaa meetira 100 takkitti gara dhumaa jirtu istaadiyeemii seennee jirra jechuudha. Dogongora kiiloomeetira 42 duraati irratti dogongora gurguddaa hojjechuu dandeessa.
meetira dhibbaa dhumaa sanarratti staadiyeemii keessa sanii dogongora xiqqaa hojjettaate namummaa si duuba suuta deemullee si dura bahuu danda'a jechuudha. Kanaaf dogongora hojjechuu hin qabnu. Kan biraa qabsoon akeekni qabsoo uummata Oromoo nagaa qabaachuudha, misooma qabaachuudha, dimokiraasii qabaachuudha. Qabsoon hanga ammaa argame, injifannoon hanga ammaa argame kan eegsifamuu danda'u gara sirna dimokiraasiitti waan ceene jechuudha. Kanaaf uummanni keenya filannoo itti aanu irratti fuulleffannaa guddaa danda'u godhachuu danda'udha qaba. Filannoon itti aanu filannoo nagaa, filannoo ifaa fi bilisa ta'e akkasumas kan paartileen humnaan wal dorgomuu danda'an keessatti hirmaatan akka ta'u gochuu danda'udha qaba jechuudha. Kanarratti warri mootummaa keessa jiran jaallan keenya obboleeyyan keenya mootummaa keessa jiran seeronni fi bulchiinsi filannoo kan walqixxummaa paartilee eegsisuu danda'u, kan nagaa eegsisuu danda'u akka ta'u irratti paartilee mormitoota wajjin waliin mari'atanii karaa qabsiisuudha qabani. Paartileen mormitootaa immoo humna isaanii jaarrachuu fi jabaachuudhaan qophaa'uu danda'uu qabani. Uummanni keenya immoo garee lachuurrattu dhiibbaa gochuudhaan gara filannoo kanaatti dhiibuu danda'uu qaba. Maaliif injifannoon kamiyyuu hanga mootummaa uummataan filamee kaayame bakka qabaannutti saamamuudhaaf yookiin immoo caccabuudhaaf hiree guddaadha qaba. Injifannoo kana eegsisuudhaaf mootummaa dimokiraatawaa dhaabuun barbaachisaadha. Mootummaa dimokiraatawaa qabaachuudhaaf immoo filannoo nagaa dimokiraatawaa fi wal dorgommii keessatti mul'ate qabaachuu qabna jechuudha. Hayyeega daawwattoota keenya televizyiinii OBS nu hordofan waliin gaaffiif deebii taasisaa jirra. Obbo Jawaarii daawwattoonni keenyas nu hordofaa jirtu. Gara gaaffii keenya ittaanutti yoo ceene erga dhiyeenya as mootummaan hidhamtoota siyaasaa hiiksisuu wal qabatee jechuudha. Hojii baay'ee akka hojjete ni himama. Duraan mootummaan hidhamtoonni siyaasaa iyyuu hin jiran biyya kana keessa sadarkaa jedhurra kan inni jiru, amma garuu haa ta'u hidhamtoonni siyaasaa jiraachuu amanuudhaan sun ta'aatii jira. Kana birallee darbee erga dhiheenya as Obbo Jawaar siniin dabalatee jechuudha yakka shororkeessummaadhaan himatamtanii miidiyaa OMNs dabalatee himanni kun yeroo ammaa adda citeera. Tarkaanfiiwwan amma mootummaan fudhataa jiru kun kan hunda hirmaachisedha jettanii yaaddu? Egaa jijjiiramni lafaatti hin dhufne lafee fi lubbuu obboleeyyan keenyaatiin qeerroo keenyaatiin uummata keenyaatiin kan dhufe mootummaan biyya sanii sagalee uummata Oromoo ukkaamsuudha. Ukkaamsitee cuqqaaltee saamicha itti fufsiisuudhaaf yaalii guddaa goote waggaa afran darbe kanatti. Haa ta'u garuu murannoodhaan tarsiimoodhaan irra waan aanameef cunqursaa biyya san bituun akka hin danda'amne adaduma cunqursaniin ufiifuu laaffatanii sadarkaa kuufuuf adda bittinnaa warra waan gane ifiif lubbuun baraaruudhaaf jecha jijjiirama tooftaadhaan godhanii harka kennanii hidhannoo garuu ni hiikkanne harka kennanii hidhannoo ni hiikkanne. Kanaaf gara qawweetirraa gara xarapheezaatti dhufaa jiranii. Kana keessa hidhamtoota siyaasaa badii tokko malee hidhan gadi lakkisuun himannaa sobaa nurrattis banan kaasuun waan gaarii. Uummanni Oromoo jabaatee dhufuun mootummaa san keessattuu warri mataa jabaatuu fi warri uummata saamuu uummata dhiituu barbaadu mo'amanii warri hamma tokko uummataaf naatoo qabanii fi jijjiirama fiduu barbaadan gara fuulduratti akka bahan hiree uumee jira jechuudha. Warri akka Dr. Abiyyis ta'e warri akka Lammaa akka gara fuulduratti dhufan godhee jira. Kun hiree gaariidha. Hiree kanarratti uummanni keenya osoo wal hin raaffanne warri jijjiirama fiduu barbaadu kana deeggaraa osoo hin ganne immoo humna isaa jabeeffachaa deemuudha qaba. Ceesisuu irratti jabaachaa deemuudha barbaachisa bosona. Haa ta'u gara gaaffii keenya kan ittaanutti ceenaa. Keessumaa immoo hojiiwwan mootummaan amma hojjetaa jiru kanarratti jechuudha. Mootummaan kan inni jechaa jiru waltajjiiwwan garagaraatti yookaan immoo karaa garagaraatiin jechuudha. Yeroo nuuf kennaa, yeroo mootummaaf kennamuu qaba. Mootummaan al takkatti yookaan yeroo tokkotti waa hunda waan hojjetu miti. Yeroon hin barbaachisaa ni jedhama. Wanni amma tarkaanfiiwwan amma mootummaan fudhataa jiru hojiiwwan sirreeffama garagaraati jedhee kan hojjetaa jiru kunii fi akkasuma mootummaan immoo yeroo kan gaafatu mul'ataatii jira. Haguma jiru kanatti jechuudha. Tarkaanfiiwwan mootummaan amma fudhataa jiru kun fi yeroon kennamaa jiru kun waan wal madaaluudha. Yeroo kennamaa jiru kana keessatti deebiin uummataaf deebi'aa jira jettanii yaaddu? Laali maal seete boleessa kiyya namni baay'een naagala yeroo hoggaa jedhu yeroo nuu kennameefii gaariidha. Garuu yeroon ce'umsaa akka billiqiiti akka baraqqee bakakkaan hoggaa buudee billiq jettuu saniiti.
yeroo sanitti daddaftee yoo waa hojjette malee deebitee dhaamti jechuudha. Transitional period kan jennuun kun hedduu gabaabaadha. Kanaaf yeroo banamte hiree banamte sanitti saffisaan fayyadamuudha barbaachisa. Hojii gaggaarii hojjetaa jiran obboleeyyan keenya hojii gaggaarii hojjetaa jiran garuu hojii san keessaa wantoonni hojii isaan hojjetanis taatu injifannoo uummanni kun argate hidda isaan lafa qabsiisuu danda'an hanqataa jiran. Keessattuu seerota jijjiiruu qaban. Yeroo ammaatti biyya keessatti Oromoon olaantummaa siyaasaa argatee jira. Yaada keessatti opiniyoon waliigalatti sadarkaa Itoophiyaatti Oromoon olaantummaa siyaasaa argatee jira. Olaantummaa siyaasaa arganne kana dhugaa siyaasaa arganne kana dhugaa seeraa gochuu danda'uu qabna. Olaantummaa seeraa ta'uu danda'uu qaba. Siyaasaan seera irratti hundaa'in siyaasaan caasaa irratti hundaa'in qilleensa irratti hafti. Kanaaf seerota sirna abbaa irree olaantummaa garee xixiqqoodhaa biyya sanatti akka tuulamu godhan sani seerotaaf gochoota sirna dimookiraasiitiin bakka buusuu danda'uu qaban. Fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa saffisaan kaasuu danda'uu qaban. Labsii miidiyaa ugguree isinillee ugguree isin rakkisaa ture san kaasuu danda'uu qaban. Labsii farra shororkeessaa kan paartiileen Oromootii fi kanneen biroo ummataaf qabsaa'an sobaan akka farrajaman godhan kaasuu danda'uu qaban. Labsii jaarmaalee hawaasaa yookiin immoo siivil soosaayitii loo jennuun ka akka jaarmaalee hawaasaa biyya san keessatti hin dagaagane ugguran san kaasuu danda'uu qaban. Paarlamaan biyyattii akka hojjetu gochuu danda'uu qaban. Seeraa fi bulchiinsa filannoo jijjiiruun gara sirna dimookiraasiitti deemuu danda'uu qabna. Arra qabsoo cimaadhaan wal'aansoo cimaadhaan olaantummaa siyaasaa arganne kana seera qabsiifachuu danda'uu qabna. Seera qabsiifachuudhaaf ammoo aangoo yookiin immoo taayitaa arra Oromoon qabate kana taayitaa uummataan kenname liitimaayis gochuu danda'uu qabna. Filannootti seenuu danda'uu qabna. Kanaaf gara filannootti deemuu qabna. Gara filannootti deemuudhaaf immoo seerotaa fi gochoota farra dimookiraasii ta'an kana kaasuudhaan kan dimookiraatawaa ta'aniin bakka buusuu nu barbaachisa. Obbo Jawaar gaaffii deebii keenyatti fufnaa daawwattoonni keenyas egaa nu hordofaatii jirtu. Obbo Jawaar keessumaa yeroo ammaa dhaabbilee siyaasaa morkattoota gidduutti keessumaa gama saba Oromootti yoo dhumne jechuudha. Yeroo kanatti namnu paartii hedduu jalatti hiriiruu caala yookaan paartii garaagaraa jalatti hundaa'uu caala gara tokkotti yookaan gara walitti dhiyaachuutti yoo dhufame irra caala. Kun immoo paartii garaagaraa jalatti namni yoo hiriire sagalee keenya adda facaasaa yeroon nuti itti wal morkinu hin geenye yeroon sagalee keenya itti walitti finnu malee wal facaafnaa kan jedhamutu jira. Mee kanarratti Obbo Jawaar maal jettu akka amma jedhamaa jiru kana jechuudha. Gara tokkotti walitti dhufuu moo yookaan immoo akkaataa paartiiwwan namnuu filatee jechuudha jalatti hiriiru kanarratti mee maal jettu? Lachuu godhaalee deemuu dandeenya bosona wal morkaatis wal utubaatis deemuu dandeenya. Fakkeenyaaf warra siyaasatti nu miidiyaatti haa fudhannu. Isin OBS gaggeessitu. Nuti OMN gaggeessina. Obboleeyyan keenya immoo OBN gaggeessu. Teknooloojiidhaan wal gargaaruu dandeenya. Waggaa alagaan miidiyaa Oromoo irratti dhufe wal bira dhaabachuu dandeenya. Wal immoo dorgomna. Kwaalitii irratti qulqullina irratti wal dorgomna. Sagantaa isi caalu Usmaan qopheessuu irratti ati immoo Usmaan caalu qopheessuu irratti hojjechuu dandeessa. Complementary competition kan jennuutu jira. Wal dorgommii wal utubu gochuu danda'uu qabna. Uummanni Oromoo cal'iseetuma nyaata gara tokko wal fakkaatu qofa nyaachuu danda'uu hin qabu. Bakkee qabaachuu qaba. Filannoo qabaachuu qaba. Faranjiin maal jetti? Don't put all your eggs in one basket jedhan. Killeelee qabdu hunda qeccaatii takka keessa gaa'uu hin qabdu. Hiree qaba filannoo adda addaa qabaachuu danda'uu qabda. Kanaaf paartilee hedduus qabaannee addaan cirachuu hin qabnu. Haa taatu garuu paartilee jajjaboo jaarrannee paartileen kun imaammata wal dorgomu lafa kaayanii Oromoo jidduutti. Oromoon kamtu irra wayya, hoogganaa kamtu irra wayya, imaammata kamtu irra wayya, tarsiimoo kamtu irra wayya jedhee keessaa laallatee filachuu danda'uu qaba. Hoggaa alagaan nutti dhufu immoo waliin dura dhaabbanna. Walii keenya jidduutti wal dorgomna. Hamma tokko tokko wal qoccolaa, wal dhidhiibaa ka irra wayyaa uummanni keenya akka filachuu danda'u haala mijeessina. Hoggaa oolmi nutti dhufu immoo fuullee tokkoon deemaa jira. Yoo ilaalte waggoota afran dabre kana keessatti opiniyoodhaan hedduudha wal falaxaa turre. Hoggaa garuu wayyaanonni itti ka'anii hoggaa ormi itti ka'u bira dhaabbannee falmaa fi turre jechuudha. Amma akka agartanitti opiniyoon obbo Lammaan faan Dr. Abiy faan
mo'atanii jechuun filannoonis ta'uu baatu sirna san keessatti deemaa jiran. Deeggarsa cimaa ni goona. Haasaatu warummoo gara filannootti immoo deemnee tarii immoo warri isaanirra wayyaa jiru jira moo hin jiru san uummanni argachuu danda'u qaba. Ijoolleen kun har'a waan gaarii hojjetaa jiran. Garuu uummata waan hin filaminii fi konfidensii gahaadhaan gara fuulduraa deemuu hin danda'an. Leejitimasii takkaa'u fudhatama qabaachuu danda'u qaban. Kanaaf taayituma har'a qabsoo fi wareegama guddaadhaan arganne kanaafu uummatatti geessine uummanni gamaagamee akka haaromsu yookiin immoo haaraatiin akka bakka buusu gochuun hedduu murteessaadha. Sadarkaa garaagaraatti mootummaan haaromsa geggeessaan jira jedha. Haaromsi kun ammayyuu hin xumuramne akka mootummaan ibsaa jirutti. Haaromsi amma mootummaan taasisaa jiru kun yookaan immoo sadarkaan amma dhaabni keessumaa paartiilee biyya bulchaa jiran keessaa OPDO'n akka paartii yookaan dhaaba siyaasa tokkooti. OPDO'n aangoo biyya bulchuu kana of harkatti qabachuu danda'eera jenna yookaan aangoo san qaba jenna. Gama biraatiin immoo sochiiwwan akkasuma immoo qabsoo yeroowwan darban kana keessa taasifamee fi sabni keenya kun amma irra ga'e kana keessatti qooda qeerrootu olaanaadha jedhamee himama. Qabsoon qeerroo gara fuulduraa kunoo maal ta'utti jiraata? Biyya san keessatti humni guddaan irra jiru wama lama. Tokko humna biyyaa, humna mootummaati, state power kan jennu kan wayyaanonni harkaa qaban, amma tokko immoo OPDO'n harkaa irraa sharafatteedha. Humni guddaan lammataa humna qeerrooti. Mootummaa lama jira biyya san keessatti. Humna immoo bifa sirna qabuun responsibly fayyadamuu barbaachisa. Kanaaf qeerroon keenya akkuma jijjiirama har'a fidetti hidhamtoota gootota isaa mana hidhaa baasee of bira dabree ormallee bilisoomsee dhiichisiisaa jiru kanatti itti gaafatamummaan deemuu danda'uu qaba. Jijjiirama transition ce'umsa kana of eeggannoodhaan eegaa deemuu danda'uu qaba. Humnoota jijjiirama fidaa deeman, humnoota jijjiirama fiduu yaalaa jiran deeggaruu qaba. Humnoota jijjiirama kana gara duubatti harkisuu yaalan immoo dura dhaabbachuu danda'uu qaba. Keessattuu akkuma reefu jedhetti yeroon jijjiiramaa, yeroon ce'umsaa kuni yeroo sirni abbaa irree laaffataa deemudha. Rule of the gun akkaawu bulchiinsi qawwee laaffataa gara bulchiinsa heeraaf seeratitti rule of the law yeroo itti ceemudha jechuudha. Ceemumsa kana keessa gaaffiitu uumama, baniinsatu uumama. Kanaaf jeequmsi haalli itti uumamu, haalli hin taane haalli itti uumamuu danda'a. Anaarkii kan jennu kun uumamuu danda'a. Kanarratti bakka tokkotti amma waan tokko argaa jirra. Yakkoonni tokko gaa uumaman agarra. Kana qeerroon qeesaa, safarasaa, magaalaasaa, aanaasaa, godinasaa tiksuu danda'uudha qaba. Gara jeequmsatti yoo kan seenu taate maqaa sirna abbaa irree jaaruudhaaf hiree waan uumuu danda'uuf jeequmsi akka hin taanetti yakki akka hin babal'annetti of eeggannoodhaan deemuu danda'uu qaba. Warra akkuma reefu jetti warra jijjiirama fiduu yaalaa jiru gargaaruudha qaba. Warra jijjiirama kana gara duubaa dhiibuu barbaadu immoo dura dhaabbachuudha qaba. Humna isaa walitti qabatee deemuu danda'uu qaba. Keessattuu immoo paartiin biyya bulchus OPDO'nis taate paartiin mormii godhaa jiru paartiin KFO filannoodhaaf akka qophaa'anii fi gara filannootti akka deeman dhiibbaa guddaa godhuudha qaba. OPDO'n hulaa akka banu heera filannootii fi adeemsa filannoo bulchiinsa filannoo akka jijjiiru paartiin KFO immoo jabaatee dorgomaa cimtuu ta'ee akka bahu dhiibbaa godhuu deeggarsa godhuu isaan barbaachisa jechuudha. Bifa kanaa yoo kan deemu taate injifannoolee waggoota afran akkasumas waggoota 50 kana argame tiisisuu irratti shoorri qeerroodhaa humna guddaadha. Waardiyyaan injifannoolee kana eegsisuudha. Waardiyyaan saba Oromoo yeroo ammatti qeerroo waan ta'eef dirqama waardiyyummaa kana immoo osoo hin muyne osoo hin rafne of eeggannoodhaan bahuu qaba. Kana immoo akka bahan abdii guddaan irraa qaba. Egaa turtiin xiinxalaa siyaasaaf daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohaammed waliin taasifnu gara xumuraatti kan nuti dhiyaanne. Obbo Jawaar mee gara dhumaarratti gaaffii takkan sin gaafadha. Egaa gaaffiif deebii keenyas gara goolabuutti kan nuti deemnu. Obbo Jawaar gara biyyaatti galuu feetu? Maali boo maali na arguun barbaanne moo? Maal biyya ani baay'ee biyya kiyyarraas baqadheen baane yani biyya barnoota fin bahee akkuma biyya barnoota baheen asitti hojii hojjechuun barbaachisaa ta'e waan argameetiin hojjedhe. Ani biyyas galus biyya alaas jiraadhu uummata kiyyan tajaajiluu barbaada. Biyya keessa seenee hojjechuun uummata kiyyaaf faayidaa irra qaba. Hojiin amma hojjechaa jiru kanaa ol biyya keessatti hojjechuu nan danda'a jee gaafan amane
gaafa uummanni kiyyallee na amansiise gaafa warri an hojii hojjedhu na amansiisan hayyama nama tokkoon barbaadu affeerraa nama tokkoon barbaadu nan gala. Hayyee kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OBS gaafiif deebii keenya har'aatiin keessummaa ta'anii kan nuuf dhiyaatan xiinxalaa siyaasaaf daayirektarii OMN obbo Jawaar Mohammad toora Skypeetiin argamanii egaa hedduullee ta'u dhimmoonni garaagaraa nuti gabaabsine yeroodhaaf kanumarratti fuulleeffannaa. Daawwattoonni keenya hagammaa nu hordofaa turuu keessaniif galata guddaa argadhaan siniin jedhaa an Bosonaa Dheeressaati. Obbo Jawaar Mohammad manni keenya sinittaa baruu har'aaf ulfina argadha. Yaada nulleen fagoon jirru jabaadha.